nafti guddaa kana guddaa akka sammee wajjin qaaqa. Hello. Nagaa. Fayya. Homaan jennu daraartuutiya lubbuun duutu jirtu. Dikkoo isiin illee na dhukkuba nafa keessa. Dikkoo isiin dhukkuba beellee. Osoo magaltee nuraaltee leedikoosii. Durri ho'iitu itti ergintaasi maafii harkee fiixaa asitti commuradhu. Hello daraartuutii waa isin nyattu kun tokkicha dhugaa miti akkuma re'inti yaada mummuraa. Ija mummuraa isi keessaa baasa. Hin cufteesi rabbi si haa darbu. Akkasiin jedhin daamattee abaariin. Abaariin daamattee akkasiin jedhin. Biyya nyaattu si waan jaartin. Wallahi barnoota ajaa'ibaa qaba. Waanuma jirudha wanti kun wanti hojjetamaa jiru. Waanuma jaarsaaf jaartiin wal gochaa jiranidha. Jarri yookiin immoo mee ayyee qaxxaayii wajjin haa ilaallu. Maaluma godhanummaan jaarsa ganamaan baheetiniini amma halkanii guyyaa baheetiniini caatii qamaa gadaatiin uummata akka yaadu namanaa. Caatii kan keeficha bobaa jala kaatee deemta daa'imman kan keetti homaa yaaddu. Anta hundaanaa. Wallahi ajaa'ibaa bara. Uummata akka yaaddu caatii kan keeficha atini akka nama guddaan taatu caatii kan keeficha bobaa jala kaatee deemtu. Dandalo caatii bari dhibbaan bishaan nagaraas nyaatee bari annan kaan isaadha fuuludhaan godhan laayimna. Ati maal rakkatte jireenya si tole qabeeti maal rakkateeti. Rabbu shabbu. Wama jirudha wanta akkanaa kuni osoo waan hin jirre taate silaadha waan hojjetu. Wallahi ijoollee tana jajjabeessuu qabdan. YouTube's banatanii narra fakkaatee dhaqaatee subscribe, like, share, comment gochuu fi hin dagatinaa. Mee qaxxaayii wajjin haa ilaallu maal jedhan laata? Ani dasna jedhan akka malee. Nagaa jirtu. Biyyaa keessanii. Fayyaa. Abbaan daraartuu mana jiru. Nagarrani namti kanarraa qaba hin nagarrani. Guddoo of keessaa qabdi. Baay'ee natti tolan diraamaa isaanii ana tiktookii isaanii ana sirriitti hordofanii beekanii natti tolan akka malee mee amaariffaan maal jedhanii walii maxallaata. Awoo namatti tola wallahi billahi. የተከበሩ ክቡር ዳኛ ይሄ ሰውዬው ጨለማን ለብሶ ግቢም ሰብሮን በሬ ሰርቅ አሻጋሪ ሌባ ነው። Tole birraa gochi kun keeti moo keeti miti? Kijibeena wxiin gulufte kabajama abbaa murtii ጨለማን ለብሶ ከሲን ጀቱ አዴሲ ጨሌ ድራ አዲማ ከን ግቢ ሰበረን ከሲን ጀቱ ግቢ ሲቱ አጥሪን ቀብ በሬ ሰረቅን ከሲን ጀቱ ወዲ አንባዴ ማርገናን ባዴ ማውፋት ከናፉ kabajama abbaa murtii hattu akkanaa sanaa jini lakkaa yookiin jini lama hattummaan qabu jechuudha kun hojiidha. Ayyan kana biroonti balleessi maal fa'aa jira beektaa wanti balleessi kana dura. ከዚህ በፊት ከኛ ጎረቤት በሬ ሰልቋል። በጣም ሌባ ነው። hattuun aan jedhin kana mama sigaa kabajama abbaa murtii hattuun aan jedhan narraa argamu. Sadis marree si jedhu hattuu miti sadis murtii torbaan akka dhaggeeffatanii amma deema. Wallahi hedduu namatti tolan akka ajaa'ibaatiin natti tolanii hin jirti meeqa warri dhadhaa laaqatullee mee itti fufaasin. Birri dhangadatti kan waan birri oomishinsaa guyyaan birri na gaafatuuf akka gooti gurbaa birri dhangatti sitte. Birri akamina keeta waa birri guddaan keeta birri isin keeta. Yadhisan qoshaasha ulee kanaan bakka mataan kee bakka nama si godha. Ati maal barumsaaf deemta durriyyuu maaf deemta qoshaasha. Madabbaa daraartu bayan barsiisii deemani. Birri saamunaatu jira, birri kaarditu jira, yooriyaa wajjin gabbaa nyaatanii jira. Birri ammaa qalbiidhaan caqas bakka tal. Siika rakkoo qabu, siika bucee kan narra goobsa. Nu barsiitiin mangisti nama nyaachisa, mangisti nama qallaba, mangisti nama baasa. Maaliin nun rakkateen kijiban? Barnoonni jammareedhaan dafee deemuu barbaada birri naa kennu. Yadhisan birji dhiyeeffate qoshaasha birri meeffatteeti. Hodhikoottoon atuu beektaa sanii kanallee asuma barreessi birri bira na gaafadhu qoshaasha. Atama labbaan keetiin beektaa maal godhaaf jalaa balleessite dura waa hin bitachuuf fadhee hodhu bakka karaa nagaa deemati. Harmeetoo baay'ee isaanaaf galatoomne ishii. Asirratti
dhimma hawaa'ee haadhaaf abbaa ilmaanii irraa ilaallata jechuudha. Sababni isaa yoo abbaan garaatti jabaate haati namatti hin jabaattu. Kanaafuu warri haadha teessan haati teessan lubbuudhaan jirtu rabbiin ammallee umrii isin dheeressu. Harruma haadha teessan jabeeffadhaa. Gaafa isheen du'an ittifattanii bo'uun faayidaa takka hin qabu. Lama hin deebi'an namni du'e tokkollee hin galu. Kanaafuu har'a jabeeffadhaa. Har'uma waan gootaniif godhaafi. Akkasuma abbaallee jibbee osoo hin taane rabbiin warra abbaa qabdanillee haadha keessaniif abbaa isaan jajjabeessuun barbaachisaadha. Gorsaaf keessa qaba viidiyoon ammaa kun jechuudha. Mee viidiyoo tokko wajjin ilaalletiin xumurraa gaba xumuraatti deemuudhaaf deemaa jirra. Maal jedha laata? Ajaa'iba wallaahi hedduu kolfee dhabee jira natti fakkaata. Viidiyoo isaanii tokko Hello. Naga. Bada sagaleen daraartuu deemaa fakkaatti. Daraartuun dannaraan goota koot daraartuuti online jedhamu online jedha jessan gubbaallee jirtu maal taate? Anatti habaatu. Daraartuuti eegalee jiran argiteellee shishee haatiilee shishee oyitiin bitee fi ofiillee caamaa kootee oyitiin bitadhe rabbi si haa kennu rabbi si haa guutu gaammallee kan argite numatti tola. Aya si ayaa mattu halkanii guyyamaa hoja nukkaafte si akka sariinii bakka waa birri dhagennaan akka re'inti yaade boqonaafti guddaa kana guddaa akka sammee wajjin qaaqa. Hello. Nagaa. Fayya. Homaan jennu daraartuuti lubbuun duutu jirtu. Dikkoo isiin illee na dhukkuba nafa keessa. Dikkoo isiin dhukkuba beellee. Ma eegala malee. Mala kana qaqqabatan guyyaa erganii namni lafa rakkaban bo'an sanyii bitanii. Osoo amma galtee nuraaltee illee dikkoo isiin. Akkana jedhanii. Durri yoo itti itti ergin taasimaa fi harkee fiixaa achitti xumuradhu. Hello daraartuuti waa isin nyattu kun tokkicha dhugaa miti akkuma re'inti yaade mumuraa. Ija mumuraa is keessa baasa. Hinqifteesi rabbi si haa darbu. Akkasiin jedhin daamattee abaariin. Abaariin daamattee akkasiin jedhin. Biyya nyaattu si waan jaartin. Wallaahi viidiyoolee ergaa gurguddoo of keessaa qaban nama qalbiidhaan laalee caqasee jechuudha. Xiqqishuu tannii naa laallume warri qibaatii jala kaayee waan godhu daa'imman tana bannaati. Wallaahi miskiin ishee amini biroo. Nah, diamond. Viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.